jiru eenyu faannoodha jechuudha gabaabumatti kakamisee taa'ee jiru caasaa mootummaa teetteetti mootummaa ittuun kunillee faannoodha gabaabumatti wanni hubachuu qabu. Mootummaan tokko illee hin jiru. Kanaafuu mootummaa jireette mootummaadha dhaggeeffattee akka waraabessi aduu guyyaa qe'ee keessatti nyaanne qawwee kee qabadhu hidhannoo ka jabeeffadhu ishii qabduun of duuba eeggadhu jechuudha ka jirtu kanuma. Kanaafuu gaa ammatti wanni haala naannoon keenya kana fakkaatti akkuma waliigalaa yoo ilaalle waraana bilisummaa Oromoo akka walootti maaltu jira yoo jenne yoo ilaalle karaa takkaan araara jedha karaa takkaan waraana. Waraana bilisummaa Oromoo immoo maal keessa jira jenne qabsoo gaafa gaggeessu qabsoo karaa inni gaggeessu karaa diinitti dhufe kamuu inni nu gaggeessu. Araara yoo jedhes afaan araara haasa'uu namni dadhabu hin jiru. Ni beekaa dhagaa jirtanii hin deemame adda citame sadarkaa inni dhufeetiin gahaadha jechuudha. Afaan inni itti qabsaa'een deebii waraanni bilisummaa Oromoo kennuu ni jira. Kanaafuu gara araaraatiin jedhee dhufe kijiba humna yeroo itti bitachuudhaaf hin beekna. Atis immoo yeroo bitatte inni yeroo bitatte yeroo bitachuu maal siif inni yeroo bitachuudhaaf jedhe atis yeroo bitatte yeroo inni araara haasa'utti atis haasa'uttee humna si barbaachisu qophaa'u. Biyya kana keessatti abbaan jiraachuu danda'u abbaa humnaati. Eegii waggaa 150 as mootummaan ammaan habashoota jalqabaa sun Oromoo kolonii jala bitee bittaa jala cabsee haga har'aatti sirni dimokiraasii jedhamu hin jiru. Mootummaa wanni jedhamu hin jiru. Nama nyaata afaan qawweetiin dhufa jiru. Kanammoo ka keessaa bahuu danda'amu afaan qawweetiin. Afaan qawwee keessaa bahuudhaaf immoo afaan qawwee keenya rimsuu feeti. Akka jabaasi taasisu diinni kee jabaachuu qaba. Diinni isa lolaa jiru kun marsee waan isa hudhee jiruuf du'uudhumaaf dura taa'ee du'uudha. Kanaafuu immoo du'uudhaaf maal gochuu qaba? Bara dhufaa dubraa inni qe'ee kee dhufee si loluu osoo hin taane qe'ee isaa deemte loluu. Qe'ee keetiin nagaa ta'uudhaaf gaafa qe'ee kee irra lolli ta'e ilmaan keetu du'a qabeenya keetu barbadaa wanni ati qabdu sun ni bittinnaa jechuudha. Qe'ee kee nagaa godhuufi qe'ee diinaa san deemuudha jechuudha wanni si baasu. Bara dhufaa dabra qe'ee kee irra lolan eeggatin. Qe'ee kee irratti du'uu hin filatin. Qe'ee inni itti si lolu sun itti deemuu filatu. Egaa ati achitti lolte qe'ee keetti dhufee si loluu hin danda'u. Achitti ofitti isaa jechuudha. Yeroo baay'ee walloon ofittisti. Ni lolti maaliif gara deemuu waan hin qabneef qe'ee isaa dhufe ilmaan isaatu du'a ilmaan isaa dura abbaan fedhe lubbuu ilma isaatii dura ofii isaatiin du'u waan filatuuf. Kanaafuu guyyaa hunda qe'ee keenya duratti boonee lollee deebifne inni dhaadachuu osoo hin taane qe'ee isaa deemne loluu kanu baasu. Kana gochuuf immoo tokkummaa feesisa. Asin gaafa tokko bahee qawween abalu duuleera jedhe amma dhihoo maal jedhamaa ture karaa dawaa caffaa saniin achiin gara diimtuu san gaafa lolan maal jechaa ture. Mootummaan naannoo Amaara gaafa osoo hin dhufin dura guyyaa takka bultii moo lama warri Amaara loltan qawween keessan guutuun fuudhamaa jedhamaan ture. Wanni kun deemaa ture lolichitti fuufee fi yeroodhaaf dhabame malee osoo amma nagaan jiraate warroota nagaa jeeqan warroota deemanii Oromoo fi Amaarri nagaan jiraachaa jiran jedhanii abbaa deemee dubbii kakaasee lola kaasee nagaan akka dhabamu godhe eenyu isaan kana jedhanii sinurra duula biraa tokko jechuudha. Kanaafuu nu hubannaa nu feesisa yeroo hunda nama dhaggeeffachuu osoo hin taane ofii keenya maal gochuu qabnaadha. Fakkeenya asitti maal jedhan abbaa dhiiraadhaan kasi filattan ka ummati kun filatu eenyu diinatu fila mootummaa fila ofiisaatiin filata mootummaa fila nama isaa ta'uu qaamni ilmisaa kaa'ataa jechuudha. Kanaaf haalli keessa jiru gabaabumatti gaafii keessa jira gaafii keessaa bahuudhaaf ofii keenya of ani eenyuun waammadhe eenyu waliin deeme na baasa ka jettu ilaallachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaan gama kanaa kanumatti gabaabsa akka waraanaatti waraanni bilisummaa Oromoo gara fuulduraatis itti fufa leenjisuu loluu lolchiisuun dirqama waan ta'eef sa'aatii ammaarraa qabne qe'ee Oromoodha. Ibidda Oromoo keessatti walloo keessatti bobahaa jiru dhaamsuun. Dhaamsinu maali? Bobeessinee dhaamsina. Bobeessinee dhaamsina abbaan fedhe jaalate moo abbaan fedhe jibbe. Waraanni kun kan dhufeef ummataaf waan ta'eef eega har'aatii qabee lafa ibiddi Oromootti boba'e kamillee qe'ee Oromootti boba'e kamitti ni bobeessu. Dhugaan jirtu kan. Maaliif qe'een nama takkaa boo'ichitti galee qe'een nama takkaa nagaan hin jiraatu. Qe'een nama takkaa bobo'itee qe'een nama takkaa nagaan galtee hin jiraatu jechuudha. Boba'uu taanaan wal bobeessuudha hundumaa. Egaa sin bobba'ee mootummaadha. Mootummaa jechuun sirna jechuun diina uummata Oromooti. Dallaa diinaa ta'e dallaa san diignee diina san dhaqqabuudhaaf dirqama waan ta'e.
Balla miidhaana asheeta garbuu goota beektaa qeerransa muree nama darbu. Balla miidhaana asheeta garbuu goota beektaa qeerransa muree nama darbu. Balla miidhaana asheeta garbuu goota beektaa qeerransa muree nama darbu. Balla miidhaana asheeta garbuu goota beektaa qeerransa muree nama darbu. Goraan fardaatti feelaala asheeta garbuu kan itti hojjetanii ilaala asheeta garbuu abaa'ootu dhufee ilaala asheeta garbuu kan itti argatanii ilaala asheeta garbuu goota beektaa qeerransa muree nama darbu.